Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu har'a mata duree waliin ilaallu subtraction of vectors kan jettu kana waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Vector subtraction is done in the same way as vector addition with one small change. Maani vector subtraction jechuudha. Akkuma vector addition itti kan nuti jennu jijjiirama xiqqaa haa qabaatu iyyuu malee jechuudha. Vector addition irraa jijjiirama xiqqaa haa qabaatu iyyuu malee akkuma vector addition itti kan nuti jennu jechuudha. Vector subtraction. You add the first vector to the negative of the vector that need to be subtracted. As you discussed earlier, a negative vector has a small magnitude as the origin vector, but point in the opposite direction. Subtracting vector b from vector a, which is written as vector a minus vector b, is actually equal to vector a plus negative vector b. Kan akkasittiin yookiin akkasitti barreessuu dandeessu jechuudha. Vector a irraa vector b hir'isuu jechuudha. Yookiin akkasitti barreessuu dandeessu yookiin akkasiin barreessuu dandeessu jechuudha. Tokkuma. Asirratti gaa akkuma asirratti argitan vector a kanadha. Vector a kana haa jennu. Vector a kanadha. Vector b immoo kanadha jennu gara kanatti jechuudha. Vector a isa kanadha. Isaa gara kanatti jechuudha. Vector b immoo isa kana yoo ta'e vector a minus vector b gochuudhaan maal goona? Minus yeroo goonu gaa vector b kana jechuudha. Maal ta'a? Direction isaa jijjiiramtire? Direction isaa akkas ture. Gara kanatti ture jechuudha. Yeroo negative ta'u immoo maal ta'a? Gara kana as galagalaa jechuudha. Maal direction isaa as galagala. Yeroo kana maal ta'a? Kana ta'a jechuudha. Ishii kana ta'a. Yeroo kana resultant isaa maal ta'a jechuudha? Ishii kana ta'a jechuudha. Resultant isaa. Resultant isaa a minus b isa kam ta'a? Ishii kana ta'a jechuudha. Hubattanii ishii kana jechuudha. Asirratti rasni deebi'a. A minus b. Vector n isa kanadha. Vector n isa kanadha. B immoo isa kana. B immoo isa kana. Minus yeroo gootan yeroo negative gootan b kana jechuudha. Maal ta'a? As kallattii isaa jijjiiree as galagalaa jechuudha. Yeroo kana resultantiin maal ta'a? Ishii kana ta'a. A minus b isa kana ta'a jechuudha. Side isa kana ta'a. Side isa kam? Isa kana ta'a. Asirratti immoo vector a negative vector b akkasiin barreessuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo vector a plus negative vector b bifa kanaan barreessuu dandeessu yookiin bifa kanaan tokkuma waan ta'eef jechuudha. Maaliif asitti positive baay'isuu negative yeroo waliin baay'isan maalla negative waan argattaniif jechuudha. Asirratti a plus negative b kan jedhu kana jechuudha. Asirratti a positive baay'isuu negative yeroo waliin baay'iftan maal ta'a? Negative isinii kenna negative b. Bifa kanaan barreessuu dandeessu yookiin isa olii kanaatiin yookiin isa gadii kanaatiin barreessuu dandeessu tokkuma waan ta'eef jechuudha. As it's indicated in figure 1.6, draw vector negative b from the tip of a and join the tail of a with the tip of negative vector b. Then the resulting vector is the difference vector a minus b. Kun egaa vector a minus b kun maal jechuudha? Resultant vector ta'a jechuudha yeroo kana. Resultant vector ta'a. Akkuma argitan vectoriin kun asiin kanadha. Asiin immoo as deebi'ee jechuudha. Kun jechuun minus b.
Example 1.1 ይላሉ two vector have magnitude of 6 units and 3 units. What is the magnitude of resultant vector when the two vector are in the same direction, in opposite direction and perpendicular to each other? Asirratti alla vectoroota lamatu jira. Vectoroonni lamaan kun tokko 6 unitiidha. Inni tokko immoo meeqadha? 3 unitiidha. Yeroo the same direction ta'an resultant vector isaa barbaadaa jedha. Yeroo opposite direction ta'an resultant vector isaa barbaadaa jedha. Akkasuma immoo yeroo perpendicular waliif ta'an resultant vector isaa barbaadaa jedha. Kanaafuu resultant vector yeroo barbaannu gaa asirratti solution isaa isiniif hojjeteetiyyuu jira. Maalta? When the two vector are in the same direction resultant isaa maalta? Walitti daatu jechuudha. Yeroo kallattiin isaa tokko maalta? Walitti daatu. Yeroo walitti daatan 6 ida'uu 3 meeqadha? 9 argattu jechuudha. 9 unity argattu. Yoo opposite direction ta'e maal goona jechuudha? Walirraa hirrifnaa jechuudha. When the two vector are in the opposite direction yeroo ta'u maalta? Resultantiin isaa jechuudha. Resultantiin are equal to maalta? 6 minus 3 units ta'a jechuudha. Akkuma asirraa argitan units meeqa argattu? 3 units argattu. Kun yeroo kamidha? Yeroo kallattiin isaa faallaa ta'u jechuudha. Walirraa hir'istu. Yeroo perpendicular waliif ta'u when the two vector are perpendicular to each other. Perpendicular yeroo jennu gaa vectoroota sun lamaan gidduu angiliin isaa degree 90 kan kennu yoo ta'e perpendicular waliif ta'a jechuudha. Yeroo kanammoo Pythagoras theorem fayyadamuudhaan kan nuti barbaannu jechuudha. Resultant isaa maal ta'a? R equal to under radical A square plus B square ta'a. A meeqadha? 6dha. 6 square gootu. 6 square B immoo 3dha. 3 square gootu. Sana booda asirratti as keessatti jechuudha. 6 square meeqadha? 30 meeqa? Radikaala keessatti jechuudha. 36 mitire. 36 ida'u 3 square immoo 9. 36 fi 9 yeroo walitti daatan meeqa? 40 meeqa? 45 radikaala jala yeroo baaftan 6.7 unit argattu jechuudha. 6.7. Kun yeroo maaliti? Yeroo perpendicular waliif ta'an jechuudha. Kana jechuun inni kun A yoo ta'e inni kun immoo B yoo ta'e jechuudha. Inni kun vector A, inni kun vector B. Asitti gaa vector A fi vector B gidduutti degree 90 kan kennu yoo ta'e maani? Asii resultantiidha kun jechuudha. Akkasiin argattu. Kun resultantiidha. Example 1.2 yoo ilaallu two vector have a length of 4 km and 3 km. What the maximum and minimum magnitude of their vector sum? Yeroo maximum yeroo maaliti? Yeroo the same direction yeroo ta'udha jechuudha. The same direction. Minimum immoo kan ta'u immoo opposite direction yeroo ta'udha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Yeroo the same direction walitti daatu. 4 kilomeetiraa fi 3 kilomeetira meeqa nu kenna? 7 kilomeetira nu kenna. Yeroo opposite direction immoo 4 kilomeetira irrisuu 3 kilomeetira meeqa nu kenna? 1 kilomeetira nu kenna jechuudha. Yeroo kun yeroo kana 1 kilomeetira yeroo nu kennu yeroo maaliti? Yeroo opposite direction yeroo kallattiin isaa faallaa jechuudha. Asirratti solution irratti isiniif hojjeteeti jira. If the two vector are in the same direction, the magnitude their sum will be the maximum and it will be 7 kilometer. Asirratti argitan maximum value isaa meeqadha? 7 kilometer. Kun yeroo kamidha? Yeroo the same direction jechuudha. If the two vector are opposite direction, the magnitude of their sum will be minimum and will be 1 kilometer.
Yeroo kanammoo yeroo 1 kiiloomeetirii argannu yeroo kamidha jechuudha? Yeroo opposite directioniti. Yeroo kallattiin isaa faallaa yeroo waliif ta'u jechuudha. Asirratti exercise 1.6 yaalaallu. If two vectors have equal magnitude, what are the maximum and the minimum magnitude of their sum? Vectoroonni lama equal magnitude kan qaban yoo ta'e, maximum fi minimum magnitude isaa maal ta'a jedha. Maximum magnitude isaa maal ta'a jechuudha? Dabalii ta'a jechuudha. Dabalii dachaa ta'a. Minimum isaa immoo maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf fudhattan 5 Newton plus 5 Newton maal ta'a? 10 Newton. Kun yeroo kamidha jechuudha? Yeroo the same direction yeroo ta'u jechuudha. Yeroo opposite direction ta'u immoo 5 Newton opposite direction yeroo ta'u gaa hin irrata mitire hir'isu 5 Newton. Eegataa 0 Newton. Yeroo kana maalla maximumidha. Yeroo kana immoo minimumidha jechuudha. Asirratti dachaa ta'e, asirratti immoo maal ta'e? 0 ta'e yeroo opposite direction jechuudha. Yeroo the same direction maalla dabalii ta'e, dachaa ta'e. Yeroo opposite direction immoo 0 ta'e jechuudha. Section summary yoolaan vector addition is a means of finding the resultant of a number of a vector. Egaa yeroo vectoroota walitti daanu maal barbaadu keenyadha jechuudha? Resultantii vectorii barbaadu keenyadha. Fakkeenyaaf vector A plus vector B walitti daane maal arganna? Resultantii arganna mitire? Resultantiin kun maani? Resultantiin kun jechuudha ida'ama vector A fi vector B ti jechuudha. Resultantiin ida'ama vector A fi vector B ti. Subtraction of a vector is addition of the negative of a vector. Subtraction immoo maani? Ida'ama negative vectoriti jechuudha. Kana jechuun A plus vector A plus vector B kan jedhu irratti jechuudha. Subtract yeroo gootan yeroo walirraa hir'isan maal ta'a? Negative B kana yeroo walitti daanu negative gootu jechuudha. B kana yeroo kana maal ta'a? A plus negative A plus negative B yeroo ta'u maal ta'a? Ishiin kunii fi positive kunii fi negative kun yeroo waliin baay'atu maal ta'a? Negative ta'a. Kanaaf A negative B ta'a jechuudha. Jechuun subtractionidha jechuudha. Taasisuudhaan review question yaalaallu. What is meant by subtraction of vector? Maal jechuudha? Subtraction of vector jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Vector subtraction is the process of taking a vector difference and is the inverse operation to vector addition. Kana ta'a jechuudha deebinsa. Gaaffii lammaffaan what is meant by resultant vector? Resultant vector jechuun immoo maal jechuudha? The resultant vector is the result of adding two or more vectors together. When you add vectors, you need to add both magnitude and direction. In other words, the individual vector can be replaced by the resultant where the overall effect is the same. Kana ta'a jechuudha deebinsa. Gaaffii sadaffaan two vectors A and B have the same magnitude of 5 units and they start from the origin. Vector B point to the northeast and vector A point to the southwest, exact opposite to vector B. What would be magnitude of the resultant vector Y? Asirratti vector A fi vector B magnitude isaa
wal qixadha jedha. Magnitude isaa kan wal fakkaatudha. Innis 5 unity dha. Vector A's vector B's jechuudha. Vector B'n kallattiin isaa maanni north east dha. Gara north east dha. Vector A'n immoo faallaa vector B'ti. West maanni south west dha immoo. Vector A'n jechuudha. South west dha direction isaa jechuudha. Kana jechuun opposite vector maaliti? Vector B'ti jechuudha. Kanaafuu magnitudein resultantiin magnitude kana maal ta'a jedha. Resultant isaa maal ta'a? 0 ta'a. Resultant vectoriin 0 ta'a. Maaliif? Y jedha. Maaliif jechuudha? Opposite direction waan ta'aniif jechuudha. Fakkeenya fudhattan asirratti jechuudha. Asirratti jechuudha. 5 mitiire 5 newtonii yoo ta'e fakkeenyaaf unit jedhu kana newtonii jennee fudhanna. 5 newton mine west north east dha mitiire kan B jechuudha. Kan B north east north east haa ta'u. North east haa ta'u 5 newton kanaaf opposite direction waan ta'eef immoo amma kan A immoo maal ta'a innis 5 newtonii ta'a. Opposite direction waan ta'eef walirraa hir'ata jechuudha. Kanaafuu maal nu kenna? 0 nu kenna jechuudha. Maaliif opposite direction waan ta'aniif jechuudha. Y isa jedhu kanaaf immoo maaliif isa jedhu kana immoo opposite direction waan ta'eef jechuudha. Gaaffii arfaffaan if two vectors have equal magnitude, what are the maximum and the minimum magnitude of their sum? Asirratti vectoroonni lama equal magnitude dha kan isaan qabani. Maximum isaa fi minimum isaa nu gaafata. Maximum isaa fi minimum magnitude resultant isaa jechuudha. Jechuun vectoroonni lamni maan equal magnitude dha kan isaan qaban. Equal magnitude dha kan isaan qabani. Maximum value isaa yeroo kamidha? Akkasumallee minimum value isaa yeroo kamidha? Maximum value yeroo jennu the same direction yeroo ta'udha. Minimum yeroo jennu immoo yeroo kamidha? Yeroo opposite direction yeroo ta'udha jechuudha. Maximum kan inni ta'uga maximum value isaa nu gaafate. Minimum value isaa nu gaafatee jira. Maximum isaa hagamidha jechuudha. Dachaa ta'a jechuudha. Twice ta'a. Dachaa ta'a. Fakkeenyaaf fudhadheen dura isinitti agarsiisee jira. Fakkeenyaaf 5 newton plus 5 newton. Kun yeroo kam maal ta'a? Twice ta'a jechuudha. Dachaa ta'a. Double ta'a. Yeroo the same direction. Kanaafuu twice ta'a jechuudha. Twice ta'a. Dachaa ta'a jechuudha. Minimum isaa immoo maanni? Minimum isaa immoo 0 ta'a jechuudha. 0. Maaliif opposite direction yeroo ta'u maanni walirraa waan hir'atuuf. Asitti gaa magnitude isaa wal qixaadha jechuudha. Gaaffii shanaffaan if three vectors have unequal magnitudes can their sum be 0? Explain jedha. Maanni maal gaafata? Vectoriin sadii magnitude isaa kan wal qixa hin taane walitti ida'amee 0 nu kennuu danda'a jedha. Eeyyee ni kennuu danda'a. Fakkeenyaaf fudhannu asichee humni ni jira, vectoriin ni jira jechuudha. Asiin vectoriin fakkeenyaaf 2 newtonii haa ta'u. Asiin asichee boksii kana kan dhiibu saaxinii kana jechuudha. Saaxina kana kan dhiibu 3 newtonii yoo ta'e asiin immoo asiisee dhiibu. Asiin immoo asiisee kan dhiibu 5 newtonii yoo ta'e maal ta'a kuni walitti ida'amni forcii kana sadanii jechuudha. Asiin asichee dhiibu kun meeqadha? Walitti ida'atu kan maaliif the same direction waan ta'eef meeqadha? 5 newtonidha asiin jechuudha. Gara kamitti? Gara westiitti jechuudha. Gara westiitti 5 newtonidha. Asiin immoo gara eestiitti 5 newtonidha. Walitti ida'amni isaa meeqa ta'a jechuudha kuni? 0 ta'a jechuudha. Akkuma argitan gaa wanni isaa kun maanni humni isaa forsiin isaa kun jechuudha. Forsiin kun unequal magnitude isaa inni kun 3, inni kun 2, inni kun 5. Sadanuu wal qixa miti. Kanaafuu walitti ida'amni isaa meeqa nu kennuu danda'eera? 0 nu kennuu danda'eera jechuudha. Egaa viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun
tokko tuqaa afur graphical method of vector addition kan jedhu walitti deebina. Nagaa naa tura.